وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. baga guyyaa gammachuu guyyaa irraantanaa kanaan nu gahee jechuun barbaada. Nama dura dhaabbachuu hedduu amantii musliimaanii ulfaata. Guyyaa hojii mootummaa keessa oolu nama shabaaba hundumaa wajji oolla. Garuu akkatti nama hunda dura dhaabbachuun ni ulfaata. Garuu gammachumaatu guyyaa irraantanaa isin juttutti akkan argamu na dirqisiise. Allahu akbar. Biiroo barnoota Oromiyaa itti aantu biiroo barnoota Oromiyaati. Duraan gaafan barnoota baradhu jalqaba madrasattiin baradhe. Achiin gaafan hoggansa sadarkaa godinaa barnoota ta'uu madrasaa cufutti galle. Yaa Rabbi madrasaa kana cufnee akkam taana kajuu yaaddoo hin seene ture. Suma deemnuun biiroo barnoota Oromiyaa hoggansaan dhufe. Mana barnoota bultii addaa jedhannee mana barnoota torba jaarree akka biiroo barnoota Oromiyaatti. Afaanota alaamaan barsiisne jenneet alifbaa mana barnootaa san keessa jalqabne. Mataa gubbaa gad eegalle jechuudha. Duraan sadarkaa irra jirutti barnoonni amantiidhaa wajjin waliin qabatu sadarkaa madrasaa cufutti deemaa turre. Amma garuu biiroo barnoota Oromiyaa irra teenyee afaan Arabii alifbaa jennee mana barnootaa keessatti sirna barnootaatiin labsine barnoota diin mana barnootaa idilee keessa galchaa jirra jechuudha. Kun namni hundinuu maaliifin kana kaasuu barbaade bakka dhaqetti habaqaala diin dhaabuun dirqama. Barnootni ilmi namaa hundinuu ifa addunyaatis ifa akhiraatis kan ittiin argatu barnootaan. Barnoonni keessattuu immoo barnoonni diin ilmaan keenya bakka deemnutti hayaa dhabaa jiru hayaa kararra deebisa waan ta'eef bakka deemutti safuu ummataa keessatti waan deebisaa deemuuf barnoota diin dhaabuun waan akkaan jabaate. Rabbi irraa laaffisee obboleessi keenya kun barnoota diin asittiin dhaabuu barbaade yeroo dura jiru hedduu gufuuwwan garaagaraa isa qunnamaa ture. Har'a garuu as gahee obboleeyyan dila kanaa wajjin barnoota diin asitti habaqaallannaa akkam jettan jee sagantaa kana qopheessee hanga mana jaarutti deeme dhugumatti isa dandeettii inni obsi inni bakka kanarratti dabarse hedduu waan isa jajjabeessaati. Diin immoo wanni nu barsiise obsuudha. Sabriidha nu barsiise wal dandahuudha nu barsiise waa walii dhooysuudha nu barsiise waan ta'eef waan san qabatee obboleessi keenya har'aan gahe kana jidduu hafuun qabu jechuma afaan isin jidduutti argame waan gaariidha isin ciraa jirra akka biiroo barnoota Oromiyaattis magaala Finfinnee keessa warra jiranii wajjinis haga danda'ametti waan humniti teenya danda'uun isin cirnaa jirra jechuma sagalee kiyya dhageessisumaa fi ulfaadhaa galatooma ulfaadhaa jazaakumullah. Assalaamu alaykum warahmatullah.